Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune jirra jirtu hundi khaysanu baga jiraatane sinin jecha deenya kanaga aappiileen shabakaa bilaashaa irra baay'een isaatiitu jira jechuudha. Tokko khasilaa dalagu jiru jechuudha. Sirriitti hin hojjetu hanga jawwaala cufanii bananii hooqiitu ammoo hanga daataa cufanii bananii jechuudha itti lafaanitti. Saniifuu ammaa tana appilikeeshinii akka ajaa'ibaatitti isiniin makkorre isiniif hojjetu isiniif dhufeetiin jira. Aappiin kun yuuzarneemiidhaa fi paaswordii isin gaafata. Viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo seeraan hordoftan irraa fayyadamuu dandeessaniin isiniin jaa. Egaa warroonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa achumaan mallattoo bilbilaa kana irratti tuqaa ol kajattu irratti deeffadhaa isiniin jecha. Egaa asumaan gara barnootaatti waliin dabarra. Appilikeeshina pilaastorii keessa argachuu dandeenya jechuudha. Pilaastorii keessa argitanii booda jechuudha. Asirratti barreeffama kana ni argitan jeetii yaada. Barreeffama kana akkanumatti seerchi gootan jechuudha itti barreessitanii. Kun aappiin kanuma jalqaba irra dhufu kana. Ana maga buufadheetiin qaba waan ta'eef open irra dhoyne seennee waliin ilaalaa jechuudha. Aappiin kun jechuudha yuuzarneemidhaa fi paaswordii isin gaafata jechuudha. Yeroo dura dhuftan update bakka jettan irra gadhoytanii update godhattu. Ammallee online kajoo kana irra gadhoytanii. Erga update godhataniin booda jechuudha server isaa ka gubbaarraa kana yeroo takkaaf gadhoynaa jechuudha akka yuuzarneemidhaa fi paaswordii tana nuun gaafanneef. Kun akkuma argitan server isaa kana irratti jechuudha isa kanaa fi ammallee keettaan kana ka qubee ofirraa qabu lameen kana irratti yuuzarneemii nuun gaafatu jechuudha. Ka gubbaa kana irratti immoo yuuzarneemiidha nu gaafata. Amma kana irratti deebisnee waliin ilaalame. Kun akkuma argitan yuuzarneemii reefu asirra jirtu hin jirtu jechuudha. Amma irraa badee jira. Achi booda asirra gadhoysaniituma ka barbaadan irra guuttattanii jechuudha. Aappiin kun jechuudha zeeyinii firii isiniif hojjeta. Akkasuma moobaayilii riyaala 39 fi moobaayilii riyaala 60 isiniif hojjeta. Jawwii firiidhaas kun asirratti isiniif hojjeta. Istiisii hin hojjetu ammoo kaasaa istiisii jawwii firii kajoo kanarratti jawwii firii isiniif hojjeta. Istiisii ammoo hin hojjetu jechuudha. An amma zeeyiniin keessaa qaba waan ta'eefume zeeyinii irratti waliin ilaalla. Egaa appilikeeshinii erga haala kanaan itti guuttanneen booda staarti bakka jettan irratti yeroo takkaaf gadhoyne jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha aappiin kun nama makkoru hin turu alaaxuul koonnektii ta'a. Siistemaan amma isin mul'ise kanaan itti fayyadamuu dandeessan kan yuuzarneemidhaa fi paaswordii ittiin galchine. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhuudhaan nu jajjabeessaa. Egaa barnoonni keenya har'aan tanaa asirra raawwata hanga barnoota birootii walitti deebinutti nagayaan nu turaa isiniin jenna.